እኔ 600 ሺህ አይደለም 6 ሚሊዮን ብትሰጡኝ በምንም ተአምር እኔ አንተ ማግባት ነው የምፈልገው። እኔ ከብሩ ምንም ሀጃ የለኝም። namni akkamitti fuudhuudhaaf ergannaan yeroo kana birrii 100 gaafata jire hadammoo deebi'ee albama 16 keessatti maqaa jimmaa hin noomne sirba waa'ee jimmaa fakkaatu hin baasne amma akkas teessanii gandummaadhaan wal qiqxan atoo seenaa keessan wal beeksiftanii eessa geessaniittu sirbuma bilillee sana ayyu silaa bar tuffii qabda malee gaafama sana fakkeenyaaf አንዱ ዓለም seenaa dogoggoree baasuu danda'a jennu kan seenaa barsiisuu qabu eenyunni fakkeenyaaf bilillee namni wallaalee hin jiru kitaaba kutaa saglaffaa amma jijjiiramuu isaan barre malee kitaaba kutaa saglaffaa maabuubaa yookaan bilillee jedhee jira ashhadu an laa ilaaha illallah yaa rabbii hiyyati rabbi jaalfadloo fi ibsisha kuno sheekiidhaan shaadaa qabataa jiru seeyichi dhaqanii sirbuu dhiisuu dhagaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني ودرسوتا في كوجمتو أوروش ردن دي كل فانجرو وتعلونا كبيجرا ويا وانتينا دي بموان كومنتين جدا كيس ربي شغاليك يشوفونا من جد جرامو كنا شغاليك وشوف بيجرا اسمه تي فيديو نسيني فجأة تاجر يشار مالي في challenge جيتو كوكابنا هرّا قويا جافا كينيا إيجا Aku bikin video buat sama supaya sini kabar dari fitan jera utaluk video ko balina hamat malah turun daging tina dah atusin warra China dan vistu warra Kishorana dan vistu tuna berbad ni sila anakas akasin nukusad hamana dabatu je cara aku bikin muka sekali berhida sa narga demiti inumata imiti sekali engkau arramboda jijjiirradheera sagalee kanaan nabara warreen mugar channel kana taarawaa dhuftan dafaati subscribe godhaati maal channel kana ta'an isiniin jedha video kana immoo asuu namni tokko naaf like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha challenge tokko eegaluun yaadee jira yookaan kaardii moobaayiliitiin yookaan immoo fakkeenyaaf videoon kun yoo subscribe 500 fide qarshii 500 lafa keenye guyyaa tokko walitti qabnee miskiinaaf kennina yaada akkasii yaadee jira mimi akka yaada keessanii koomentii jalatti naaf kaa'uun dagatina namni tokko immoo akka nafne ላይኪኑ በርባችሳ ሲኒቲን ይረቱ ገረ ቪዲዮ ሲኒ ምሮብ ጨረ ወይ ናቲ ተሳሚ ወይስትሙ እንጀሪንካ ካሌሳ ዋስኒትሙ ሄድ አስንጅራኒ ወረተማ መቃወምተ ሁንዲ ሳኒ አደናን ጅራኒካ ኢሳኒ ዋሜ ዱፋልቶ እንደሰኝ ማለት ካናደና ጅሩ አና ቆፈት ቶሌ ኢሳኒ ዋሜ ዱፋ ተኘሰ ደገፈና ባየነ ቺጎተክ dandee kolfaan jiran chiikota akkas waliin naannoo jechaadha yoo tokko dogoggorte achumaan ni si biraa kutilaa nama biraa jana jante akka keetiitti kunoo wanti nu dheengedda sodaannee aadaa balleessaa jirtu uffata aadaa uffanne jettanii jenneen turree meemii ilaalaa viidiyoo kana barriin darbana eegii gadaatu kan milkiiti galbannu fura yoomuu irroon barana guutti walif galla kulleeto wallabni nama miti annan dhufana eegirreecha baranaatti waaqeffanna galleeta malkaa gorar sadiitti wanjirtu dubatika anaasuma wal beeka kun immoo uffata agarsiisaatti immoo uffata aadaa agarsiisaatti immoo naangallean uffata aadaa oromoo sakamtu akkasitti uffadhaa jedha akkasitti qullaa keessan uffadhaa jedha oromoon safuu aadaa beekaa لا ada kenya balleessaa jiru jara kana jajjabeessitanii like gootanii godhina bareedduudhaan jedhina ittima likkiisa edemo video isiniif hojjedha edeegaa tiktok ilaalaan ture akka jiruun balaan buutetti andu alamiin akka jiruun inni kaan meemi walumaan ilaal ሰላም አለይኩም ኡመታ ጭንቂ ኡመታ አጀንዳ ጃለቱ ኡመታ አልከን tokko አጀንዳ ዳምናን ደንደስ ረፍቴን ቡሌ ኦሮሞን መሃን አርጊያን ወለጋ ዲሮኒ ዳፊ umna ibsanu maddisiise arsiin immoo caammaa nu hojjetani jimma immoo ji'a ja'a motorba dura makiinaa kana nu hojjetani makiinaa saatii dheeraa imaluu dandeessu makiinaa bashannanaa yimma chaachuu hundi keessanii jiru maarra koo qabare mana ijaazaa ciiftanii intinii nyaatanii jechuu dhiisaati gadi baa dalagaa maalumani kolkoleen maalti isin iyyisiisame hojiitti jabaadha hundi keessatti nuuf abbo oromoon qaroomaa jira yimma chaachuu
Baay'ee Oromoon gannummaa wal qoqqoodee achi fachi jechuun hin bareedu irraa. Hin bareedu. Oromoon saba guddaadha. Akka Itoophiyaa qofa osoo hin taane akka Afrikaatti iyyuu sadarkaa meeqarra akka jiru beekna. Isumatti iyyuu yaada yeroo Oromoo gannummaadha wal qoodee akka barbaade wal arrabsee wal jedhu jarri kan maal nun jedhu meemee viidiyoo kaleessa sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jiru waa'ee Andu'aalam Goosaayitiin wal qabatee ilaallee walitti deebina. Sababni kunis maali? Andu'aalam Goosaayee sirba Jimmaa hin sirbine jechuudhaan sirbamee dhiisamee uma akkasii uummata jeequuf hin qabu. Egaa meemee walumaan yaada namootaa waliin dhaggeeffannee walitti deebina. Bakki namittiin kun natti tolte jechaadha. Bakka ijoolleen keenya osoo hin waamamin ofii jiraatii owwaatanii qaxxalanii dhaqanii achitti yeellaan itti baay'ee sanatti tole dhugaa rabbicha. Namittiin kun har'aa miti kan isin seenaa uummata Jimmaa balleessuu eegalte. Seenaa bilillee fuutee ganda biraa geessite. Ijoolleen keenya hin gaafanne. Bilillee kan biraati Itoophiyaa keessa jira. Yoo muuziqaa ta'e jechaadha ijoolleen shawaayyuu kan isin uummata Jimmaatii baaste jechaadha. Itoophiyaa guutuu dhaggeeffataara. Uummanni Jimmaa immoo muuziqaadhaan hin madaalamu akkuma namittiin jette jechaadha. Asirratti kaa Andu'aalamis albamii sagalee gadhiise qofa irratti osoo hin taane kana duras bilillee irratti seenaa Jimmaa jijjiiree yommuu baay'ee taasifamaa jira. Isas kan waliin ilaallu ta'a. Oduu simbirtuu artiist Andu'aalem Gosaa sirboota guyyaa kaleessaa gallakkisee uummata biratti fudhatama guddaa fi jaalala guddaa kan horachaa jiru ta'uu maddeen gabaasaa jiru. Kanneen keessaa kutaalee Oromiyaa Jimmaan maqaan dhaane jechuun jiraattota Jimmaarraa kanneen komii kaasan sirboota hunda dhaggeeffachuu dhabuun rakkoo isaaniiti jedhan. Jimmaa jedhimee jimmitee yoo hijjilammaan wal argitee jechuun ka sirbee dhaggeeffannee walitti deebina. Jimmaa jedhimee jimmitee. Jimmaa jedhii jimmitee yoo ijjilammaan wal argitee jedhee Andu'aalem Gosaa ka sirbee uummata biratti rakkoolee dhaggeeffannaa dhabaaf kanneen isa qeequuf muddaman rakkoo xiinsammuu isaaniiti jedhan. Artiist Andu'aalem Gosaa sirboota isaa guyyaa kaleessaa sirboota garaagaraa hedduu yeroo tokkotti gallakkisee uummata biratti jaalalaa fi ilaalcha gaarummaa guddaa koomentiiwwan ajaa'ibsiisoo ta'an hedduu argataa jira. Artiistiin bara baraan sirboota ajaa'ibsiisoo gallakkisuun beekamu Andu'aalem Gosaa haala sirba saalalaa keessattis jaalala guddaa horateeraa jedha. Guyyaa dheengaddaa ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kenneen waa'ee sirba isaa irratti guutummaan guutuutti kennee ture. Guyyaa kaleessaa isteejii irratti mudannoo isaa ka dubbate sirboota kana milkaa'uuf baay'ee rakkachaan ture jedha. Jireenyi illee na rakkisaa ture. Guyyaa tokko waggoota muraasan darban artistiin qaroo uummataa artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun jirutti guyyaa tokko bilbileetiin ture jedhe. Icciitiin as ga'uu keetii maali jedhe yoon gaafadhu maal hojjetteetta jedhee na gaafatee jedhe. Hin hojjenne jennaan mudannoowwan ganaa si mudata garuu harkan kennin jabaadhu naan jedhee jedha. Yeroo hedduu milkaa'insa dhabiinsaaf yaaddoo keessan ture garuu hamma milkaa'eeraa jedha. Artist Andu'aalem Gosaa sirboota isaa kutaalee Oromiyaa maqaa waamuun ka guyyaa kaleessaa gallakkise gosoota hedduu yoo ta'an uummata biratti jaalala guddaaf kabajas koomentiiwwan gaggaarii argataa jiraachuu maddeen gabaasaa jiru. Nutis akka miidiyaa keenyaatti kanneen Jimmaan keessan buufne jedhanii komatan keessa jira jechuun miidiyaan keenya ifa baasuuf waan muddameef kunoo ifa baafnerra. Jimmaa jedhimee jimmitee ijjilammaan yoo wal argite jechuun irra deddeebiin sirbuunsaa ni yaadatama. Sirba Saaloltuu jedhu keessatti yoo Jimmaa jedhimee jimmitee jedhee ka sirbe yoo ta'u sirba loltuu naannoo daqiiqaa 2 fi sekendiiwwan muraasa booda sirba kana eegala. Akkuma dhageessanii gaa ajabee asirratti namootuma sirba dhaggeeffatan waa'ee sirbaa falmuu an fakkeenyaaf ijoollee Jimmaati ijoollee Abbaa Jifaarii Andu'aalem sirbee dhiisee wanti tokko wanti natti dhaga'ame hin jiru. Maaliif yeroo baay'ee sirba dhaggeeffadhu maaliif akki nutti guddanne Jimmaa keessatti yeroo baay'ee amantaadhaanis ijoollee musliimaas baay'ata. Kanaaf yeroo baay'ee sirbattiin gorsamnu isin galee gara sirbaatiin baay'ee nutti ka'u. Yeroo ammaallee tiiktookii garaa garaa irratti waan hin taane irratti ijoolleen keenya badaa jirti malee asirratti sirba jibbuudhaaf miti yookaan immoo Andu'aalem Gosaa jibbuudhaaf miti. Innis akkuma Haacaaluu Hundeessaa qabsaa'aa jira. Oromoodhaaf bakka guddaa qaba. Asirratti wanti jechuu barbaadu kana jechaadha. Tokkoffaa isin asirratti tiiktookii irratti baatanii hamma nama qeeqxanu hamma gannummaadhaan Oromoo qooddanu jechaadha. Ofii keessaniif aadaa keessan baaftanii ijoolleen teessanii waan hin taane dubbattanu jechaadha. Hamma dandeessaniin
mee nama hamachuu dhiiftanii gandummaadha qooduu wal qeequu dhiistanii Oromoo yoo dhuguma ta'e biyya ofii aadaa ofii agarsiisuudha. Namni kun aadaa keenya gadi buuse jedhanii haasa'uu osoo hin taane aadaa ofii guddisuun mataa kee irra jira. Namni tokko aadaa kee hin buusu yoo sirriitti fakkeenyaaf aadaa kee ibsite aadaa biyya Jimmaa fakkeenyaaf argaa jirra. Akkuma argitan Raayyaa Abbaa Maccaa, Ahmadiin Jabal namoonni gurguddaan jijjiru sagaleedhaanis ta'e ijoolleen baay'een jijjiru akka jiruun munashidoonni ijoolleen baay'een yeroo kana munashidaallee nashidaa garaagaraallee baasaa jiran uummata keenyaaf bal'isaa jiran ijoollee Jimmaati hiriyoota tokko faana isiin jechuu barbaada asirratti gandummaadhaan wal qooduu dhiisaatii fakkeenyaaf wal qeequun jira wal gorsuun jira wal barsiisuun jira fakkeenyaaf kun akkas ta'uu qaba aadaa keessan kan barsiisuu qabdan isinuma jechaadha kan barsiisuu qabu aadaa keessan kan uummata kana gorsuu qabu kan waa sirreessuu qabu isin gandummaadhaan baatanii yeroo dubbattanu baay'ee sana nama cigaayis an cigayeeraan la akka yaada koo isiniif kenne kanatti jechaadha kana yoo dandeessan kutaati TikTok irraanaaf gadhiisaa ijoolleen baay'een irratti wacanii ijoolleen baay'een irratti dubbatanii anis viidiyoo baay'ee dhiyeesseen ture garuu yeroo yaadu wama addii kana ho'ifamee waliin gaamee waliin borcamu miti kanaaf an dhiise. Lammaffaa Mubaarak Musammaa Naawwii Jabal ijoolleen afaan jiran sun ana kan tikeetii VVIP kenneef hiriyoota kee namni nu affeertu yoo jiraate nu affeeri naan jedhamnaan ana Abdii Geetaachootu tikeetii VVIP miti noormaalii miti VVIP kennee ana kan fuudhee dhaqee ijoollee Ayroonis osoo dhufee natu kennaaf jechuudha. Ayroo Oromoo. Digalee an akkaataa nan fixadha. Yeroon akkasitti dhaqu nama bakka bu'ee miti ofii kootiifan dhaqee birriis ofii kootiifan baasee abdiis ofii kireeffatee deemee caammaa kireeffatee deemee kaalsii saaliqiidha minaan. Namni tokko waa'ee kana keessa namni sagalchuu hin jiru. Waan an godhu akkamitti akkan godhu maaliif akkan godhu eessatti akkan godhu yoom akkan godhu akkamitti akkan godhu I know what I'm doing maal akkan gochuu qabu natu sirriitti beeka. Namni yeroo waamicha waamamu yeroo sagantaa waamamu Abdii sirba kana ni eebbisiisaara dhaggeeffadhu jedhee Andu'aalam naan ergoora itti laffee hojjete waan ta'eef hin dhaggeeffadhee hin fillee ammallee sirba sadiin dhaggeeffadhee sadan keessa Halaajinaa fi Qooqa Jaalalaa baay'ee jaalladhe ganaan dhaggeeffadhe hin dhaggeeffannee yoo mallee Oromoo yoo taate akka Oromootti akka nama barateetti akka nama guddaatti akka nama sanyii guddaatti teessee yaaddaati teessee haasofta Jimmuun biyya uumamaayiti biyya nama guddaati biyya hayyuuti biyya sheekoliiti biyya namoonni gurguddoo biyya kana keessaa ba'an biyya kana keessatti Jimmaadhaaf hin sirbamne jechuun gatii nama kaffalchiisa maaliif hojjettan yeroo isaa zeenu sirba kiliippii isaa hojjechuudha inni birii nu hanqannaan nama birii nu gargaaruudhaan isaa qofi deena naasofsiisa nu arrabsaa turan sirba bareedaan sirbi tokko aafunni Kadir birrii koo kiisii kootii baasee nan fixadha maamni kiisii kootii birrii baasee yeroon Kadir Ahmadiin birrii dhabee ni du'e sun tikkeetii kutaa $2 Finfinnee deemu kiisii kootii jechuudha. Namni na gargaara hin jiru, namni tikkeetii naa kutaa hin jiru, namni Kadiriin sappoortii godhe hin jiru. Haa taa'uunis ijoolleen isaa ijoollee ilmoo dhiiraa 2 qaba. Namni ijoollee isaa garagalee ilaalee hin jiru ijoolleen Jimmaa. Namni single person namni dhuunfaan tokko ijoollee Kadirii birrii 500 erge yoo jiraate annan badhaasa. Egaa akkuma argitan Abdii Geetaachoos waan bareedaa tokko nu ibsee jira asirratti kan isin jechuu barbaadu haasoftanii fi gandummaadha wal qoodanii Andu'aalam Gosaa arrabsitanii fi seenaa hundi jijjiiramu hin jiru. Ammas ta'u seenaa keessan wanti barsiisu isinuma amma TikTok irratti baatanii isa qeeqxanu waa'ee seenaa keessaniitu amma ta'e uummatatti ibsitanii hammam irraa fayyadamna jechaadha. Asirratti wanti isin jechuu barbaadu fakkeenyaaf namoonni baay'ee waa'ee bilillee kaasanii haasa'aa jiru.
bilillee yookaan maabubaan akka itti dhufte eessaa akka dhufte seenaas hin qabdu. Namoonni Oromoo ta'e namni wallaale hin jiru. Kitaaba afaan Oromoo kan kutaa 9 irra natti fakkaata jira. Maybe kana sirriitti beektu. Ijoolleen barattas kana sirriitti beektu. Yoo rakkinni aadaa rakkinni dogongorri aadaa viidiyoo kilippii irra jiraate fakkeenyaaf ilaalamee akka hiriyaatti beektota fakkeenyaaf ijoolleen Jimmaa jiru jara akkasitti himame akkasii haala gabaabaadhaan keessoodhaan fixamuu danda'ama jechaadha. Yeroo akkas Oromoon gandummaadhaan waan hin taaneen akkas miidiyaa irratti wal jeequu baroo miti. Baay'ee baroo miti. Guddina keenyaafis bareedduu miti isiniin jedha. Miira keessaa bahaa. Miira keessaa bahaa isiniin jechuun barbaada. Har'a sila danuu dubbachuuf an dhufe xiqqoo sagaleen goo'is danuun dubbatiin naan jedhee cufamee jira. أشهد أن لا إله إلا الله يا ربي يا رب جل أمات أشهد أني رقام بها يا ربي خيا نبي محمد جرابر أني رقام بها ربي تكمل خانك أنجبر مهنجرو محمديس إرجما إساته هنا كب موازت لأن للرقابة أتلين سر مجد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ربي تكتمل ربي برا هنجر رقام بها محمد صلى الله عليه وسلم إرجما إساته تمر رقام بها رقام بها أكثر بورو شهادة كبتني ومواصلة أنت أرثوذكسين في جولن هندي أجندة نرى بورو تاني أبغى كم هذا هين قرت إفرق بتاعي مالك جنان نبي محمد يتو قرت وان الرب فمرت اللي رقم في أكاسي إفسا جرا مالك جنان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين قرآن أفرجنا ايوه افان ما كان ينتهي من التيات كيتا اشهد ان لا اله الا يا ربي يا رقام بها اتي اكان كبر ما رغاي تشات جل اذان كيستي قران كيس و موندتو تنيف اني يا ربي يا اما شهادتنا يرو صلاه مرفتون جل سو سني إيران مهاجرة تسو خاتمة سين بين وان ردون جرا خينا نهاونا من كان قرت آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة جل أبونا من جتيسا خن تمراسم قيا ملك الموت الذي وكلا قيا دوتسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جل واتولته خاتمة نساء congratulations آيانا تريف قرات سنو تتنزل عليهم الملائكة أنت نيتشو ها قافين كباسرت فكين مسلم ما سيجلي زكاة سكستين كلنا إبادات زكاة الجبان مسلم شهادة نجيل رانغابة تروجوان ينقل دخل الجنة لا يجون وياك يا مبر يو وانتو تكنا مريض وانت امبر اتقى فتما اتقى تما يبدا خيسان ترو مالي ربين خيسان واباس وبر يبدا جهنم نواس وكتا تقبا يكقب الدنيا مخرت يوكل من ماتو انما جيسه خوا غودي خهاتي بر ولما دما رسير ربيتيس كتاب خيسان ما فرضنا في كتاب حديث في قران تنو مجرا كتا تخغرتي غبتي نمني يبدا جهنم خنتيس غبتي بوس مجرا كتا ربي راس خفلا ما اسياچون دوغرتي انا ربي خرس دبرو sanka warra gartee yani gartee falan warra gartee lubbuu namaa gartee warra lubbuu namaa halal godhate waan rabbiin haram godhe halal godhate ajjeese rabbiin isarratti illee dallane isallee jibbee rahmata irraa illee fareese khalidan mukhallada warra tawsan tawba len qabu arara len qabu rabbi birai rabbi subhanahu wa ta'ala jalanu abas majat maalif ni dudu lamma fafuda maalif jarti lamma fafuda Mare jechuun waan jaartii lama jechuun gaa kuni fadha isaarra rarraati waan rabbiin jechuun dandeessan fadha miira rabbiin jaala keessa ka'e waan inni fuudhuuf yoo ta duraa gabaabdu taate dheertuu barbaada ilmi namaa kun jaartiin haadha oo jaartii gabaabdu kana tanamaaf taate ali dheeraadha jaadaniin yoo gurraattii taate gurraattii dhalaa takka tana malee diimtumaan fuudhii maqaan balleessa warra ach waan adda addaa koomentii adda addaa irra dhufa yoo furdoo taate yaani maqalloon fuun hin talate tanaadha yaani waan adda hanqa bosuma afur jedhan dubartiin tun dheertuu gabaabdu furdoo maal yoo isin goota afur ibboo I don't know. Dheertuu jira, gabaabduu jira, gurraattii jira, daalatti diimtuu hanqanuma. Hinjirtu bira fidame. So kana wohumarraa qotee kun waliin samma. Osoo shaadaa hun qabatiin nu jalaa qotee. Anyway, maqaa baasaaf jaanii uummata kana zala guutanii rabbi rahmata isin haa godhu. Ajaa'iba rabbi rahmata isin haa godhu. Akka inni deebisaa katabu jira kattaabii nu jalaa qotee kaa. Barataa osoo waa barreessuu qotoodha. Osoo barsiisaan biyya waa karaa osoo guyyoo nu mana fincaaniitiin deema jedhama namni akkasii waa hintu dhaba. Of shawwooduu bar.
والله أكنين جولو ما تنامت تبتي درج خرم سجروا متجا ولو برتة أمو قبل جلات تيفا بتاتا واد قدي بتاتا أشي شجيني كده دمي دوبرت ما وانت لا تقولي كابت ماركا كابت أقوى ناجا سبيجتين إنسان تدو أنا مني كم أكبر آخر أول كابت تمرين ديما ولا قولي قويو قولي مرامي تم أبليساتي متيبر بيجي فرنجي الدنيا ترى gitu anak kasih Duga, hinjiru berbi. Mana baru saat ibanan, harga wali marani Ethiopia tan, la ilaha illallah. Akkasila, akkas wal bakka amantaa beektanii wal gorsuu ibsishaan akka tokko fala fidaara malee mataa isaa kanas sirreeffachuu qaba shaadaa qabachuu qofaa miti qaba moo baay'ee jira. እኔ 600 ሺህ አይደለም 6 ሚሊዮን ብትሰጡኝ በምንም ተአምር እኔ አንተን ማግባት ነው የምፈልገው። እኔ ከብሩ ምንም ሀጃ የለኝም። በቃ ቀርሽራ ሀጃን ቀቡ አንጂ አከነፉት ቆፈም ፈዳ አዩ ማቲከት ሙርቴስ ደራ እኔ በቃ እኔ ማንንም ነው ማንንም ማመን ትቻለሁ። በቃ እንዲህ አይደለም እየተነጋገርን የነበረው ቤት ውስጥ። አዩ አንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ አዩ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ ይኸውልሽ ቤተሰብሽ ያሉት ለሷ የካሳ 600 ሺህ የሆነ ስራ ብትስራበት የፈለገችውን ታርግበት ገፈሌ ጃርቲን ተቲ ሰዱ ገራኑ ያቲ ኢልማን ከቲ ደቢ ይስለን ገና ኢልሞ ጥቂሽ ወዳ በርኖቶ ፊያ ፍጡ እሷም ገና ትንሽ ናት ትምርቷን ትጨርስ ነው ያሉኝ። የኔ ሳይሆን ቤተሰቦች ናቸው። በቃ እዩ ምን ላድርግ እኔ አንቺ ከተስማማሽ ይኸውልሽ አሁን ቤተሰብ ያለውን ማድረግ ብቻ ነው ያለኝ። በቃ እኔም አጭር ጊዜ ነው ያለኝ ወደዛ መሄድ አለብኝ እና ይሄንን አንቺ ሳትሰሚ አንቺ ሳታቂ ብሩን እንዳልከፍል ነው። ቤተሰብ አንቺን አያማክሩሽም እንዴ? እንዲህ አይደለም ስንነጋገር የነበረው እኮ እነሱ ሁሉን ነገር አስተካክያለሁ ችግር የለውም እያሉኝ እኮ ነው። ለምን እሺ ምን ይሰራ ነው ትንሽ አሁን በጣም አልፈልግም። እንደዚህ ያደርጋሉ ብዬ አልጠበቅኩም። እኔ በቃ ሰይዶ ተሰማኛለህ? አዩ ተረጋጋ። 5 ሳንቲም እንዳሰጣቸው እንዲህ ያደርጉኛል ብዬ አልጠበቅኩም። ሰማኛ 5 ሳንቲም እንዳሰጣቸው 5 ሳንቲም እሺ ግን እኮ ነው ጉዳይ ተያዘ። በቃ ቀሽቶ እኮ ከትንገኝ ነው ዋንጎዱ ነቱ ቤካ እንዳሰጣቸው ታርጋዩ በቃ እሺ Egaa wanti kun irra qaqqabee jira. Mucattiin kun maatii gaafateera natti fakkaata. Jaarsummaa erge natti fakkaata. Kaasaa birrii 600 gaafatanii jiru. Asirra ga'aniiru maal jettu kana. Bakka erga akkas ta'e immaa dhiisuu ni qaba bakka. Inni ni kaa'idhachuudhaaf ergeennaan erga jirri 600 yeroo kanatti gaafatanii ayyarii kanaatu beekanu. Yaa'u akkasiin heerumtuun barbaanne jechaadha nama kanatti. Maaltu hafuu qabaa. ilmoo jara ofitti qabatanii eeguu qabuun jedhaan. Egaa viidiyoo isinitti dheeresseeraadha. Viidiyoon har'aaf qabadee dhufe kana fakkaata. Yaada keessan koomentii jalanaaf ka'uun dagatina. Hamma viidiyoo kabiraatii walitti deemnutti oolaa.